kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Muhaa Niwsii nagaan keenya kan jaalala bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Namoonni Muhaa Niwsiif aarawaa taatan Muhaa Niwsii subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Erga subscribe gootanii ammoo qophiiwwan keenyaa fi oduuwwan garagaraa akka isin bira qaqqabaniif ammoo mallattoo bilbilaa cuqusuudhaan akka isin bira qaqqabu gochuus hin dagatinaa. Qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan ammoo isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yaada keessan ammoo komentii gochuudhaan nuuf qoodus hin dagatinaa. Viidiyoo keenya like share gochuudhaan hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan ammas afeerraa teenya. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO lola guddaa giddu galeessa keessatti humnoota mootummaatii waliin gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. WBO'n sulultaa keessatti waraana mootummaa lolaa jiraachuu kan beeksise. Sulultaan lafa magaalaa guddoo Finfinneerraa kiiloomeetira 20 hin fagaanne oggaa taatu lola ulfaataa sulultatti ammoo torbee kana keessa gaggeeffameen komaandaroonni lama ajjeefamuudhaan ajajoonni dhibbaatis isaanitti makamuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa godina kaaba Shaggar sulultaa iddoo hedduutti lola gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Lola ulfaataa sanaan injifannoo guddoo goonfachuudhaan humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasuun meeshaalee gurguddoo boojuudhaan konkolaataalee waraanaa hedduus waraanumaa waliin barbadeessuu himee jira. Lolichi ammoo lakkumaan gara magaalaa guddoo giddu galeessa biyyattii taate Finfinneetti siqaa kan jiru WBO fi mootummaan haleellaa walirratti raawwachaa jiran jabeessuudhaan lolichas gara jiddugala biyyaatti geessanii jiru. Kanaan dura mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lixa Oromiyaatii fi akkasuma gama biraatiin kibba Oromiyaatti haleellaa gurguddaa wal gubbatti raawwachaa kan turan amma lolli magaalaa guddittii jalatti siqee jira. WBO balleessuudhaaf ammoo tattaaffiiwwan garagaraa ajajoonni olaanoo waraana biyyattii godhanis WBO'n isaaniif ammoo gajjachuus waan dide fakkaata. Lolli ulfaataa yeroo ammaan tana sulultaa keessatti gaggeeffamaa jiru muddama guddaas akka uumeetu himamaa jira. Lolli ulfaataan jiddu galeessaa sulultatti gaggeeffamaa jiru muddama hamaa akka uumeef guyyaa har'aan tana ajajaan waraana biyyattii Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaadhaa imala isaanii gara sulultaatti ammoo jalqabanii akka jirus kan himame. Kanaan dura ammoo muummee Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa marii waajjira isaatti gaggeessaniin magaalaa Finfinnee ittisuudhaaf rayyaan ittisa biyyaa isin baatis ammoo qophaa'uu akka qabu ergaa ajaja dabarsanii booddee ammoo humni waraanaa guddaan guyyaa har'aan tana helikoophtaraa fi lafoodhaan naannawa sulultaatti bu'aa jiraachuunis himamee jira. Lolli kan durii caalaa sammaachuudhaan WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamuu kan itti fufee Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa ammoo 10 ta'an guyyootaan dura lolli Oromiyaa keessatti adeemaa jiru isaan yaaddeessuu himuudhaan ammoo mariidhaan lola gaggeeffamaa jiru xumuratti gochuu akka qaban muummeen Abiyyi Ahmadii fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa kan gaafataman ammoo gaafii biyyoonni lixaa dhiyeessan kanaaf ministeerri muummee Abiyyi Ahmad otoo deebisaa hin laatiin magaalaa Finfinnee yeroo ammaatti waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaan marfamaa jirtu waraanicharraa ittisuudhaaf ajaja baasanii humna guddus bobbaasuu irratti argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo gama isaatiin kibba Oromiyaa dabalatee lixaa fi jiddu galeessa bakka hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad godinoota Oromiyaa keessaa baasuudhaaf haleellaa jajjabdus raawwachaa jiraachuu beeksisee jira. Lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru sababeeffachuudhaan oppiidiyoon kaleessaa biltsiginnaan har'aa damee Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaadhaa nama biraa bakka buusuudhaaf muummee Abiyyi Ahmaditti ammoo yaada isaanii xaliyaan dhiyeessanillee ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kanneen Shimallis Abdiisaa aangoo gubbaa kakaafamu barbaadaniif ammoo deebisaa laataniin eenyuyyuu Shimallis Abdiisaa naaf hin caalu aboo shanee balleessuu dadhabullee jechuun isaanii ammoo kanneen Shimallis aangoo gubbaa akka ture hin barbaanne dallansiisuun dhagahamee jira. Tayyeefaa dabalatee gama biraatiin Awwaluu Abdiitii fi kanneen biroo ammoo pirezidaantii Shimallis Abdiisaadhaa aangoo gallakkisuu akka qabu akka barbaadan kan dhagahame. Muummee Abiyyi Ahmad ammoo gama isaaniitiin eenyuyyuu
eenyuyyuu Shimallis Abdiisaa naaf hin gahu jechuudhaan ammoo Shimallis aangoo gubbaa turuu qaba jechuudhaanis yaada isaanii ibsanii jiraachuun himamee jira. OPDO'n ammoo bakka lamatti wal qooduudhaan lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf Shimallis Abdiisaa itti gaafatamaa gochuudhaan akkasuma gama biraatiin ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBO Oromiyaa keessatti jabaachaa dhufeefis ammoo hanqinaa fi laafinni kan mootummaa naannoo Oromiyaati. Gaggeessaan naannoo Oromiyaadha ABO Shanee balleessuudhaafis xiyyeeffannoon inni laatee hojjechaa jiru hin jiru jechuudhaan ammoo OPDO'n bakka lamatti wal qooddee Shimallis aangorraa akka kaafamu yaada dhiyeessanis ammoo muummee Abiyyi Ahmad eenyuyyuu Shimallis hin gahu jechuudhaanis kanneen Shimallis Abdiisaa fonqolchuu barbaadanis ammoo dura dhaabbatanii jiru. Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ajjechaa namoota nagaa gubbatti gaggeeffamaa jiruu fi gama biraatiin ammoo qabeenya barbadeeffamaa jiru ilaalchisee Shimallis Abdiisaatu itti gaafatamaa kanneen jedhanis ammoo akka jiran kan himame. Lolli Oromiyaa keessatti adeemaa jiru lolaanis ta'e mariidhaan haga ammaattis xumura hin arganne mootummaan naannoo Oromiyaadha hojjechaa hin jiruun ammoo OPDO kaleessaa keessaa maddaa jira jechuudhaan gareen Shimallis faan dura akka dhaabbatanii fi gareen Lammaa Magarsaa deebitee aangoo dhuunfachuu barbaaddi maqaa jedhuun ammoo Shimallis Abdiisaa gama isaatiin kanneen isa dura dhaabbatanii fi moggaasaa deeman hedduu isaanii harcaasuudhaafis akka jiran ammoo waadaa galanii jiraachuun isaaniitis himameera. WBO'n lixa Shaggarii fi Finfinnee jalatti tarkaanfii fudhachuudhaan meeshaalee waraanaa gurguddaa hiikkachuu hime. Lolli guddaan WBO fi mootummaa jidduutti Finfinnee jalatti gaggeeffamaa jiru kun lafoodhaa fi qilleensarraan hoggaa ta'u WBO'n ammoo adda waraanaa kana dabalatee bakkoota hedduutti lola guyyaa har'aan tana gaggeesseen injifannoo gonfachuudhaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduudhaa fi ajajoota 200 akkasumas ajajaa 1,000 bakka irraa deebii hin qabnetti ergu WBO'n lixa Shaggar himee jira. Giddu galeessa Oromiyaatti WBO'n kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessa sossoo'u guyyaa har'aan tana tarkaanfii waraana mootummaa faashistii PP jedhuun raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen injifannoo gonfachuudhaa fi barcuma mootummaa Abiyyi Ahmad raasaa ooluun injifannoo galmeessee jiraachuu beeksisee jira. Jajjabeewwan onnee sibiilaa warri diina halaalatti jibban ijoolleen marroo dirribaa godina lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa Jalduu hanga Finfinnee jalatti ammoo ijoollee Fiildi Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa diina uummata Oromoo duguuguudhaaf deemaa jirtu irratti tarkaanfii laaleessaa fudhataniin hedduu ajjeesanii garii madeessuudhaan meeshaalee gurguddoo doolaara Ameerikaatii fi kadhaadhaan biyya alaarraa muummee Abiyyi Ahmad galfate mortora dishqaa baazuqaa BKM fi sniipara dabalatee meeshaalee gurguddoo muummee hin qabne mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti galchee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa beeksisee jira. Ibiddi gurguddaan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lixa Shaggarii fi Finfinnee jalatti qabsiisaa jiru. Gooloo dukkanaa masaraa mootummaa 4 kiiloorraa saaqaa jiraachuu ajajaan WBO jiddu galeessaa kan himan. Si'achi ammoo gana waraanni guddaan gaggeeffamuuf jira jechuudhaanis dubbatanii jiraachuun himamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaa fi raayyaa ittisa biyyattii gidduutti lolli guddaan guyyaa har'aan tana lixa Shaggarii fi Finfinnee jalatti gaggeeffamaa oole. Akkaan ulfaataa kan ta'ee fi meeshaalee gurguddoon kan dabalame hoggaa ta'u haleellaan qilleensarraatis ammoo guyyaa har'aan tana lola kana gubbattis gaggeeffamaa turuun himamee jira. Gama biraatiin ammoo akkasuma WBO'n godina Baalee lixaa keessattis waraana hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibba bahaa Oromiyaa Birgeedii Madda Walaabuu godina Baalee lixaa keessatti ammoo tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhadhe jedhuun akka baala mukaatti harcaasuudhaan daaraa botara gochuun injifannoo boonsaa argatee jiraachuu hime. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n aanaa Barbaree gandoota hedduu keessatti diina maqaa sakattaa WBO jedhuun
baate ummata nagaa maqaa waboo deeggartu jedhuun kaan ajjeesaa kaan ammoo hidhuudhaan hiraarsaa jirtu waboon itti marsuudhaan erga ammoo haxxeetti hidhee battalumatti loltoota konkolaataa 3 ol barbadeessuudhaan hedduu ammoo maraan dammii hin qabneen adabuudhaan gara aanaadhaa dhuftettis deebisee jiraachuu himee jira. Lolli ulfaataan waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru guutuu Oromiyaa keessatti kan darii caalaarras ammaachuudhaan akkuma jabaatee itti fufetti jira. Lixa Oromiyaattis lolli meeshaalee gurguddoon dabalame waraana bilisummaa Oromoo waboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan oole. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lixa Oromiyaa Wallagga lixaa fi Wallagga bahaa dabalatee bakkoota hedduuttis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuun daaraa botana godhee dikkee Oromiyaatti dabaluudhaan injifannoo gurguddaa gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa Gujii lixaa keessattis ammoo tarkaanfii jajjabduu aanota hedduu keessatti fudhachaa jiruun injifannoo gurguddaa gonfatee jiraachuu waboon zoonii kibbaa kan beeksise. Waboon yeroo kanatti zooniilee hunda gubbatti ammoo tarkaanfii diinarratti fudhachaatiin jira jedhuun injifannoo gurguddaa gonfachuun fuuldurattis adeemaa jiraachuu kan beeksise. Lolli amma xumura bilisummaatti jechuudhaan lola ulfaataa gaggeessaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira.